أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. درسي كينيا درسي كتابة حروف يكون قاعدة النورانية كان جمو درسي سدي تفرق جرا درسي تربفا كيستي معلومة أليفة صغيرة يا صغيرة في واوي صغيرة برنة كم قراماني unda sani baranne bira dabarrechu tersi haaraa kana keessatti abbaan kitaabicha maan nuuf fiduu deema rabbiin irraa jaalatu الدرس الثامن الدرس الثامن برنون سديت فان حروف المد واللين قبيل مديتي في قبيل ليني حروف المد واللين قبيل مديتي في قبيل ليني مدي يجو مال يجو جنة قفاتي أستيق أبان كتابيتشا وعلما والبران وفيد مدي في ليني الدباب نيولالو مدي يجون dheeressuu yookaan tirfi godhu asitti nuuf fide almaddi jee liinis ganaa akkasumatti itti dhufuuf deema. Almaddi jee nuu kaahe maddi jechuun dheeressuu yookaan tirfi godhu. Qubeeleen maddii meeqa? Sadii. Aliifa saakinaa kaffataan dura darbee, waawii saakinaa kan dammaan dura darbee, yaa'ii saakinaa kan kasraan dura darbe. Hiiki maddii maal jenne? Dheeressuu yookaan tirfi godhu. Qubeen isaa hoo meeqa? Sadii. Aliifa saakinaa kaffataan dura darbee, waawii saakinaa kan dammaan dura darbee, yaa'ii saakinaa kan kasraan dura darbee jechuudha. Kuni qubeelee maddii sadannanii jedhama. Hiiki maddii immoo dheeressuu yookaan tirfi godhuu jenna. Liin jechuun ganaa itti dhufnee ilaalla qubee isaatillee liin jechuun immoo waan laafintii yaatu waan laafintiidhaan yaatu jechuudha. Liin jedhama. Qubeeleen liin meeqa? Lama. Waawii saakinaa kaffataan dura darbee yaa'ii saakinaa kaffataan dura darbe lachuu fatatu dura darbaa jecha isaa keessatti ni ilaalla fedhii rabbiitiin akkasan. Asitti akkaataa kitaaba kana itti nuukaa abbaan kitaabichaa akkaataa wal fakkaata qubeen akka wal fakkaatuun jechuudha. Akkaataa itti wal fakkaataniin nuukaahe garuu ciftiidhaan adda baafna jechuudha. Fakkeenyaaf amma kun wal fakkaata jechuudha. Wal fakkaata jechuudha. Cifti mataan garaagara godhe malee wal fakkaata akkasan. Akkaataa itti isaan walitti dhidhiyaataniin nuukaahe jechuudha. Kunis amma wal fakkaata garuu cifti maan adda biyyenne jechuudha. Akkasitti nuukaahe jechuudha. Akkaataa wal fakkeenya qubeetiin nuukaahe nu immoo ciftiin adda baafna jechuudha. Akkasanii qubeeleen maddii kun sadanuu wal jala deemanii jiran akkasan. Aliifni fataadha, waawii dura damma, yaa'ii dura kasraadha jechuudha. Almaddi jennee qofatti baratuudhaaf deemna jechuudha. Inni qofatti nuukahe. Almaddii jedha. Baa fathaa aliif sukuun baa dammaa waaw sukuun buu baabuu hin bunna jechuudha. Baabuu maddii xabiidha of keessaa qaba. Baa kasraa yaa sukuun bii baabuu bii maddii xabii harakaa lama bunna malee amma baabuu bii la akkasitti hin butamu jechuudha. Hanguma daangaa isaa dhabunne jechuudha. Maddiin hundinuu daangaa qabu waan ta'eef akkas baabuu bii harakaa lama bicha maddii xabii. Taa fathaa aliif sukuun taa dammaa waaw sukuun tuu تاتو تا كسرة يا سكون تي تاتو تي ثا فتحة ألف سكون ثا ضمة واو سكون ثو ثا كسرة يا سكون ثي حا فتحة ألف سكون حا ضمة واو سكون حا كسرة يا سكون حي خا فتحة ألف سكون خا ضمة واو سكون خو خا كسرة يا سكون خي خاين مارك هذا دنرته فردتاجو را فتحة ألف سكون را ضمة واو سكون را كسرة يا سكون راروري rii yoo jennu qallattee jechuudha. Raayin fataa irratti damma irratti furdati rii irratti immoo hin qallattee jechuudha. Zaa fathaa aliif sukuun zaa dammaa waaw sukuun zuu zaa kasraa yaa sukuun zii zaayin hurufa safiiraati gaafa jennu ilkee keenya walitti sissinaa malee walitti hin cufnuu jan walitti yoo cufanii jecha bira waan kennituuf olamaa hin dhowwaniiranii jan akkasan. طا فتحة ألف سكون
طا ضمة واو سكون طو طا طو طا كسرة يا سكون طي طا طو طي كن اللين حركة سدن الرت إني فردة يجو ضا فتحة ألف سكون ضا ضا ضمة واو سكون ضو ضا ضو ضا كسرة يا سكون ضي ضا ضو ضي كن اللين كان في كان الرت فردة كان الرت نقلة يجو فا فتحة ألف سكون فا فا ضمة واو سكون فو فا فو فا كسرة يا سكون في فا فو في ها فتحة ألف سكون ها ها ضمة واو سكون هو ها هو ها كسرة يا سكون هي ها هو هي يا فتحة ألف سكون يا ضمة واو سكون يو yaayuu jenna malee daangaan isaa ala bunnee jecha isaan jijjiirru jechuudha. Yaa kasraa yaa sukuuyii yaayuuyii akkas inshaallah sitti dhaamna jechaa yeroo takka walitti waamnaa jechuu inshaallah. Ayye jechaan walitti waamnu. Baabuubii taatuutii saasuusii xaaxuuxii khaaquuqii raaruurii zaazuuzii xaaxuuxii dhaazuuzii faafuufii haahuuhii yaayuuyii akkas jechuudha. Darsiin saddeettaffaan kana fakkaata. Inshaallah hanga isa gadi hafeen walitti deebinu nagaa rabbii keessa nuu jiraadhaa. Dogongora jiruuf dhiifama nuu godhaa. Akkasanii har'aaf asirratti dhaabnaa isiniin.